kami akeekatuna ifi astaa wallaale magaalee naangalle abdi dhugaadhaa kami akeeka. Walta daawwattoota keenya oduu galgala kanaatan isinitti himaan Badrii Yusufi. Naannoo Amaaraa godina Walloo kibbaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota finxaaliyyaa Amaaraa faannoo irratti tibbanas haleellaa adeemsise. Gama biraatiin haleellaa diroonii raawwatameen namoonni nagaa 5 ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Haleellaan milishoota irratti xiyyeeffatuuf ture kun konkolaataa ambulaansii tokko rukutuun namoota 5 battalatti lubbuu galaafatee jira. Kanneen biraa 3 ammoo madeesse. Haleellaan kun jimaata dheengaddaa kan raawwatamee jiru yeroo ta'u innis Walloo kibbaa magaalaa Wagalxeenaa jedhamtu keessatti kan geggeeffame. Konkolaataan kun magaalaa Dasirraa qoricha fe'atee deemaa akka tures gabaafamee jira. Konkolaachisaa fi ogeessi qorichaa tokko yoo ajjeefaman hojii geggeessan hospitaala sadarkaa tokkoffaa Dalantaa Dr. Geetaachoo namni jaaman madaawanii hospitaala seenuu isaanis gabaafamee jira. Mootummaan haleellaa lubbuu namaa galaafate kana ilaalchisuun ibsalaatiin qabu. Gareen finxaaliyyee uummata keessa daheeffatuun caasaalee mootummaa irratti haleellaa raawwatan jechuun raayyaan ittisa biyyaa ammas duula naannoo Amaaraa keessatti buufee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinarri mirgoota namoomaa ibsa dhiheenya kana baasen walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti geggeeffamaa jiru kan isa yaaddesse ta'uu dubbate. Erga caamsaa dabre mootummaan federaalaa humna addaa naannoo Amaaraa caasaalee raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii idileetti makuu murteessee kaasee naannichi hokkora waraana makateen raafamaa jira. Qondaalli olaanaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Itaamaajoor Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Taanzaaniyaatti imalan. Kaayyoon imala Itaamaajoorrii humna waraanaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Taanzaaniyaa kun hariiroo humna waraanaa biyyoota lameenii cimsuufis yaamee jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa yeroo dirree xiyyaara Taanzaaniyaa gaanitti gitni isaanii Itaamaajoor Shumiin humna waraana Tanzania General Jacob Mankuda simannaa ogwaa godhaniifii jiru. Kaayyoon daawwannaa qondaala olaanaa kun hariiroo waraanaa biyyoota lameenii fi tumsaa tarsimoo gam lameenii cimsuu dhimmoota dandeessuu irratti mari'atuu fi ija ragaan fuula hawaasummaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa argame. Guyyaan sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa 18ffaan kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti kabajamee oole. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Maayaatti kan kabajamee oole. Kun magaalaa Jijjigaa keessattis kabajamee jira. Magaalaa Jijjigatti guyyaan kun agarsiisa daldalaa fi baazaariin kan kabajame yeroo ta'u jilli Oromiyaa bakka bu'ee aadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraatiin faayamee waltajjii irratti mul'atee jira. Guyyaan saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa marsaan 18ffaa kun mata duree birmadummaa fi walqixxummaa tokkummaa biyyaalessaaf dhaadannoo jiruun kan geggeeffame yeroo ta'u naannoo Somaaliyaatti kan kabajame. Guyyaan kun sirnoota adda addaatiin aadaalee saboota agarsiifameen cinatti sirni duudhaa eenyummaa saboota calaqqisan agarsiifamanii jiru. Guyyaan sabootaa kun barana kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti bifa adda addaatiin kabajamee jira. Damee Oromiyaatti itti gaafatamaan paartii biyya bulchaa jiru Dr. Biqilaa Hurrisaa bilisummaan uummata tokkoof murteessaa ta'uu eeruun gaaffiin sabaaf sablammoota bara qabsoo hadhaawaa booda fudhatama argatee heera mootummaatiin mirkanaa'e waan ta'eef sadaasa 29 guyyaa sabaaf sablammoota yeroo kabajnu warra qabsoo tana keessatti aarsaa lubbuu kennuun asiin nugaan yaadachuu fi beekamtii kennuufini jedhan. Itti fufuunis federaalizimiin ni ijaaru federaalizimii sabdaneessaati. Dhugaan Itoophiyaa dhugaa sabdaneessummaati. Dhugaan Itoophiyaa dhugaa heddumminaati. Heddummina kana haalanii heddumminni hin jiru jedhanii garaagarummaa afaanii aadaa eenyummaa osoo hin fudhatin beekamtii osoo hin kennin Itoophiyaatti fufsiisuun hin danda'amu. Itoophiyaan akka itti fuftu akka cimtee gaanfa Afrikaa irratti biyya badhaatti akka taatu yoo barbaachise heddummina Itoophiyaa fudhachuun baay'ee murteessaadha. Heddummina afaanii, heddummina aadaa, heddummina amantaa, heddummina eenyummaa walxaxaa biyya kana keessa jiru fudhatanii Itoophiyaa cimtuu heddummina kana keessummeessitu ijaaruun baay'ee murteessaa waan ta'eef federaalizimiin sabdaneessaa nuuf sarara diimaa akka ta'e firaafis diinaafis sagalee keenya ol qabnee dubbachuu barbaanna. Guyyaan sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kun waggaan mata duree garaagaraatiin kabajamaa turee jira. Garaagarummaan keenya miidhagina keenya mata duree jiruun irra deddeebiin kabajamee jira. Guyyaa har'aatis bakka garaagaratti kabajamee oole. Guyyaan kun naannoo Tigraay ganna lamaaf lola keessa turtetti ammas lammiileen kumaantamaan lakkaaman beelan dhumatuuf qarqararra jira jechuun pirezidaantiin naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa akeekkachiisanii jiru. Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa kennan keessatti beela naannoo Tigraayiif xiyyeeffannoo yoo hin laatamu ta'e lammiilee kuma hedduu fixuu mala jechuun cimsanii akeekkachiisan. Beela naannicha mudateef xiyyeeffannoon hatattamaa hin laatamu yoo ta'e lubbuun namoota hedduu danda'an obbo Geetaachoon dabaluunis balaa as deemaa jiru kanarraa lammiilee
koree biyyaalessaa sadarkaa nichatti hundeessuuf marii yaamuu isaanii ibsanii jiru. Beelli mudatuu kan mirkaneessan obbo Geetaachoo Raddaa sababa kanaan namoonni qabataman du'uu isaanillee dubbatanii jiru. Kanaaf ajandaa biyyaalessaa godhuudhaan yoo hin sossoone du'a namoota kumaantamaan lakkaa'amanii keessummeessuu dandeenya jechuudha. Narri bulchiinsa Gabra Gizaabeer bara naannoleen baha kibbaa fi kibba baha Tigraay bokkaa waan hin argataniif mudatu ibsanii jiru. Addatti abbootiin warraa 1,114 ta'an kanneen gandoota 196 aanaalee 31 keessatti argaman beela cimaaf saaxilamullee ibsanii jiru. Akka isaan jedhanitti namoonni du'anii jiru. Faallaa kana godinaalee naannoo Tigraay gara kaaba dhihaa fi giddu galeessatti bokkaan yeroo malee roobe midhaan ooyirurraa faca'ee jiru waan mancaaseef miidhaa biraaf naannicha saaxilee jira. Killee hanqaaquu fi buuphaa akkuma maqaa hedduu qabdu killeen bu'aa hedduu akka qabdu ogeeyyonni fayyaa mirkaneessanii jiru. Namoonni baay'een ciree ganamaaf killee ni filatu. Isaan sun sirrii jiru. Faallaa kana namoonni buuphaa nyaachuun jaalannes jiru. Gama biraatiin namoonni garii hanqaaquu jirtuu cabsanii yeroo dhudhaanii dhugantu mul'ata. Kan fedhes nyaatee kan fedhes killee yoo jibbe ogeeyyonni fayyaa teessaniif jecha killee sooradhaa jechuun gorsu. Akka ogeeyyonni jedhanitti killeen vaayitaamina A, B, D pirootiin faatii madaalawaa ta'e of keessaa qaba. Namni killee sooratu faayidaa qaama isaaf bu'aa olaanaa argata. Bu'aaleen kunis ijaarsa qaamaa, fayyaa lafee, dhibee dhiigaa to'achuuf killee nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana qofa osoo hin taane killee sooratuun dhibee onnee fi bu'aalee dhibeelee dhiibbaa dhiigaan wal qabatan hir'isuu of keessaa qaba. Killeen wanta kiloonii jamu kan soorata biraa keessatti baay'inaan hin argamne of keessaa waan qabuuf sammuu namaaf murteessaadha jedhu ogeeyyonni. Dubartoota ulfaafis bu'aa kan qabu yeroo ta'u ulfina hir'isuun qaamni madaalawaa akka ta'u gargaara. Fayyaa ija namaaf rifeensaafis bu'aa akka qabu ogeeyyonni ni gorsu. Hanqaaquu rifeensatti yoo diban akka miidhamnee fi dafee guddatu gargaaras jedhu. Dandeettii dhukkuba qaamaa ittisuufis killee akka filannootti kaa'anii jiru ogeeyyonni fayyaa. Oduu teenya xumuraatiin Israa'el kibba Gaazaa magaalaa Khan Yunis keessatti haleellaa raawwatu cimsee jira. Ergaa waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyoota 5 qofa tibba dabre xumurameen booda Israa'el kibba Gaazaa bakka lammiileen kumaantamni itti mataa qabatanitti haleellaa cimsitee jirti. Lammiileen Falastiin duraan kaaba Gaazaa keessa turan gara kibba Gaazaatti akka baqatan kan dirqisiifte Israa'eluma. Kibba Gaazaa keessatti haleellaan cimaa jiraachuu mala jechuun kan akeekkachiisan dubbataa waraana Israa'eli. Ammas kibbi Gaazaa maadhee guddoo garee Hamaas jechuun haleellaatti fuftee jirti. Haleellaan kun haleellaa hamaadhaa jiru lammiileen Falastiin bakka Naazir akka jiru Khan Yunis naannawa nagayaa akka taatee fi itti baqannu nu dirqisiise. Kunoo Khan Yunis dirree lolaa taatee jirti. Ayyee eessa deemnaa jira. Gama biraatiin konkolaattonni midhaan gara Gaazaa jiru. Garuu miidhamtootaaf raabsuuf ammas hanqinaatu jira. Israa'el ammoo namoonni Hamaas onkololeessa 7 ukkaamsee fudhate 140 ammas gadi lakkifamne kanaaf lola itti fufa jetti. Namoonni sun ajjeefamuuf jiraachuu isaanii ragaan qabataman hin jiru. Amirri Qatar Sheekh Tamiim bin Hamaas Altaanii guutummaatti lolli akka dhaabbatuuf biyyoota galoo galaa baasanii jiru. Gama biraatiin Israa'el maadhee garee Hizbullaa Libaanon adda baasuun haleeluu beeksifte. Gareen Hizbullaa Libaanon duula Israa'el Falastiin irratti adeemu erga bara 2020 as gareen Hamaas leenjii loltummaa ammayyaa fudhatee jira. Meeshaalee waraanaaf odeeffannoo hedduus kuufatee jira. Kun hoogganaan garee kanaa Hamaas bilisuu lola jechuun hawaasa addunyaatti kan himan bara 2020 keessa. Caaseffamni Hamaas kan labsame jihaad yookaan gamtooma uumee jira. Onkololeessa 7 bara 2023 haleellaa qindaa'aa dallaa Israa'el diiguun miidhaa cimaa geessise. Deebiin Israa'el garuu qofa osoo hin taane waliigalatti